Ashama harka fuunee kabajamtootaaf dhaggeeffattoota qophii chaanaalee keenyaa kun miidiyaa keessan yeroo mara dhimmoota waayitaawwaf amanamotaan guyyaa guyyaatti kan ittiin isin biraan geenyudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Gabaasa keenya guyyaa har'aatiin firoomni ministeera muummee Abiy Ahimad fi pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afewerqi bara 2018 namoota hedduu ajaa'ibee ture. Waliigaltee Piriitooriyaan booda akka duraan ture akka hin taane ragaaleen garaagaraa ni mul'isu. Adoolessa 2018 imala Dr. Abiy gara Asmaraa taasisan uummata biyyoota lamaanii birattis ta'e uummata addunyaa biratti gammachuu fi abdii guddaa uumee akka ture ni yaadatama. Yeroo sanatti Dr. Abiy pireezidaantii Isaayyaas fageenyatti kan beekuu fi tilmaamuun haala adda ta'een uummata Itoophiyaaf kabajaaf jaalala guddaa qaba jechuun misoomaaf nageenya Itoophiyaaf quuqamuu hariiroo biyyoota lamaaniif qofa osoo hin taane biyyoota qaxanaa sana keessa jiraniif akka yaabduu dubbatanii ture. Haala maatii isaas ta'e haala jireenya isaa uummataaf ifa taasisee kan hin beekne pireezidaantii Isaayyaas keessummootaa fi ajaaboota isaa Dr. Abiy mana jireenya isaatti buna affeeruun isaanii miidiyaaleen gabaasanii ture. Pireezidaantii Isaayyaas gama isaatiin waggoota 20 booda adoolessa 15 yeroo Finfinnee dhufeetti dinqisiifannaa uummata guddaan waan simatameef miirri gammachuu adda addaa agarsiisee ijoo dubbii ta'ee ture. Keessa koo miiroonnee koo keessa jiru ibsuudhaaf natti ulfaate seenaan hojjetamee jira. Sharanuu gidduutti jibbiinsaaf haaloo diigumsaa babal'isuuf xaxamu fashaleessuun kallattii hundaan misoomaaf badhaadhinaaf akkasumas tasgabbiif gara fuula duraatti deemuudhaaf muranneerra jechuun ergaa dabarse. Dr. Abiy Ahimad qoba pireezidaantii Isaayyaas kan sidha kan nu gaggeessu ittiin jedhetti qobeelaa kaawwafiin michummaa isaanii addunyaatti yeroo itti argisiisan ture. Hoggantoonni lamaan waggoota lamaan jalqabaa qofa yoo xiqqaate si'a 14 Finfinneerraa gara Asmaraarraa immoo gara Finfinneetti deddeebi'uun yeroo michummaa gaarii dabarsaniiru. Dr. Abiy muddee 2019 yeroo badhaasa Noobeelii nagaa fudhatanitti waliigaltee nagaa biyyoota lama gidduutti taasifameen ga'een pireezidaantii Isaayyaas murteessaa ta'uu isaa dubbataniiru. Badhaasa kana kanan fudhadhe maqaa waa'ee lakkoof michuu nageenya koo kan ta'e pireezidaantii Isaayyaas dabalateetu. Waraanni ture mallattoo kufaatti hirmaatota hundaati. Waraanni namoota kaan haaraarra hin beekne gara jabeeyyiif warra dheekaman taasisa jechuun kitaaba qulqulluu keessaa Luqqaasii eeruun billaa isaanii gara maraashaatti eeboo isaanii ammoo gara haamtuutti akka jijjiiran dubbatanii ture. Haa ta'u malee hedduu osoo hin turiin hoggantoonni lamaan raayyaa waraana isaanii waliin qindeessuudhaan kaaba Itoophiyaa Tigraayitti duulan. Waliigaltee boodas taanaan ajajoonni waraanoo olaanoo biyyattii lamaan tokko akka qaama tokkotti waliin ta'uun TPLF loluu isaanii fi loltoonni isaaniis boolla tokko keessatti akka awwaalaman yeroo dubbatan dhaga'ame. Waraana kaaba Itoophiyaa waggoota lama keessatti namoota 100,000 lakkaa'aman galaafate. Waliigaltee Piriitooriyaatti taasifameen xumuramuun isaa pireezidaantii Isaayyaasiif akka hin liqinfamneef xiinxaltoonni ni dubbatu. Chaayinaatti ramadamanii hojjechaa kan turan adeemsa mootummaa ministeera muummee Abiy Ahimad mormuudhaan baqachuu kan filatan dippiloomatiin Itoophiyaa ambaasaadar Ewunatu Bilaataa hariiroon gaggeessitoota lamaanii sirnaa fi dhaabbileen seera qabeeyyii ta'an irratti kan hundaa'e osoo hin taane TPLF fi sirna federaalaa balleessu kaayyoo kan godhate jechuun qeequ. TPLF karaa siyaasaan ajjeesuurra waraana filachuun isaanii dogoggora guddaadha jechuun bulleeyollee lamaan isaanii akka wal gaarreeffatan gochuu dubbatu. Dippiloomatii buleessi kun aangaa olaanaa adda uummata Eertiraaf dippiloomatii duraanii kan turan ambaasaadar Abdallaa Adam gama isaaniin hariiroon Abiy fi Isaayyaas gidduu kan ture dhuunfaa katee kanaan dura Isaayyaasiif ministeerri muummee duraanis Mallas Zeenaawii gidduu kan ture eeruun seenaan akka deebisee of mul'isiibsu. Hariiroon geggeessitoota lamaanii kan irratti hundaa'e ture diinadha kan jedhan TPLF irratti kan jedhan ambaasaadar Abdallaan hariiroo dippiloomaasiif diinagdee gamlammee idilee uummachuudhaaf kan kaayeffateen turre jedhu. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu dhimmoonni gurguddoo akka daangaa sararuu waliigaltee diinagdee fi hariiroo tolfachuu kanneen fakkaatan jiru. Garuu kan hunda cinatti dhiisanii turaniiru. Karoora TPLF'n balleessuuf kiyyaafatanii turan gufuun waan mudateef osoo milkaa'inni afeera kan jedhan dippiloomatiin kun kanaaf ammoo Ameerikaan kallattiin keessa seenuu fi dhiibbaan isheen goote sababa ijoo akka ta'e ibsu. Kanaan alatti Eertiraa waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa keessaa waan hafteef pireezidaantii Isaayyaas akka waan ganamanii itti dhaga'amuu isaa ibsu. Kana yeroo ibsan pireezidaantii Isaayyaas waliigaltee jaarsummaa gamtaa Afrikaa Ameerikaa fi gaadiin taasifame tooftaa gufachiisuu jechuun qeequu eeran. Ministeerri muummee Abiy wallabdee gidduu isaanii jiru hiikuudhaaf carraaqqii taasisaniin gama gaggeessaa Eertiraa deemiin qajeelaa kan argamin dubbatu ambaasaadar Abdallaa. Waraana Tigraay booda gara walitti bu'iinsa dhiiga dhangalaasuu wal fakkaatutti kan gale. Haalli naannoo Amaaraa yoo xiqqaate gaggeessitoota lamaan gidduutti wal amantaa dhabsiisuun waan hamaa uumeera jedhu qaamoleen itti dhiyeenyaan hordofan. Eertiraan duraanis bulchitoota TPLF yookaan Adawaayiin durfamu
Oromoo dhabamsiisuuf garee hidhatan akka Gimboot Sabaattii fi mormitoota leenjisaa fi hidhachiisaa turteetti. Gaggeessitoonni faannoo hidhannoo meeshaa uummata isaanii irraa akka argatanii fi Eertiraa irraa gargaarsa kamiyyuu akka hin arganne dubbatanis ambaasaaddarri duraanii Eertiraan kana garuu waan liqinfamuuf miti. Ambaasaaddarri Uunatu walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa deemaa jiru keessatti Eertiraan qabdu ragaan qabatamaan mirkaneessu akka hin jirre dubbatu. Ibsa ministeerri muummee Abiy Ahmed dhiyeenya kana buufata doonii galaana diimaa ilaalchisuun kennan Eertiraanota hedduu kan dheekkamsiisee fi dhimma irratti dubbatan ture. Uummanni miiliyoona 150 ta'u hidhamaa ji'oogiraafii ta'e itti fufuu hin danda'u jechuun onkololeessa darbe ibsa bakka buutota mana maree kennaniin Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu dhimma du'aa fi jireenyaatti jedhanii ture. Yeroo sanatti mootummaan Eertiraa dhimmicha kallattiin xiqqoorraa of qusachuun ibsa gabaabaa kennitee turte. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota qophii chaanaalii keenyaa haga xumura sagantaa keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jecha chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe, like, share gochuun miseensa maatii keenyaa akka taatan isin gaafanna. Bakka jirtan maratti nagaa fayyaa isiniif hawwina.